Godina Baalee Bahaa Ona Ginniir ganda qotee bulaa Aboosaaritti mootummaan PP haadholii Oromoo 10 ol ta'an lafa mootummaa abbaa warraa keessan qote jechuudhaan maatii sabboontotaa adamsuun hidhaatti guuree hiraarsaa akka jiru maddeen keenya godina Baaleerraa nuuf gabaasanii jiru. Haadholiin kunneen daa'imman 2 haga 5 ta'an waliin naannoo Dalloo Sabrootti hidhamanii hiraaraa akka jiran godina sanatti bilbiluun kan dubbifne jiraataan godinichaa maatii warra isaa humnoota PP'n jalaa hidhamte nuuf ibsanii jiru. Guutuu gaaffii kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hello, akkam jirtu? Nagaa akkam? Fayyaa galanni rabbiin badini. Miidiyaarraan isinii bilbilaa sagalee bilisummaa Oromoorraa. Hayyee maqaan bilbiltanii galatoom. Ulfaadhaa isinillee mee waan haati manaa keessanillee akka mana hidhaa jiran odeeffanneeti kan gara keessan bilbillee. Hayyee. Akkam ture mee sababni isaan hidhaman maalidha? Haalli amma keessa jiran akkam? Wanni hidhamaniif lafa qonnaa bitanii haga waggaa 4 lafa fayyadamnee qotaa ture. Lafa nuun qonnu kana amma guyyaa tokkollee osoo dhufanii ilaalin amma lafuma kanarratti nu roodesanii lafa qottan jedhaniituma uummata argitanii waraana nutti bobbaasan. Tole. Waraanni osoo asiin ammoo gargaarsa argitanii warra hundeen makiinaa biraatiin asii fe'aa jira. Isaan ammoo asumaan waraana fidanii asiin uummatatti nutti bobbaasanii dubartoota keenya maraayyuu guuranii hidhanii daa'imaa wajji. Sababni isaa lafti kun lafa keessanidha moo kan keessan immoo kan mootummaati yoo kan keessan ta'e maaliif sababa kana uuman? Lafti keenya bara yeroo waggaa 4 illee taatu irraa nyaanni itti fayyadamna numatu facaafatee numatu fayyadama. Kanarraa nama laalaa wanni isaan akkana godhaniif nu waan iyyuu nu hin galle gaafitanii amma gara kaan biyya hongeellee miidhaa jira asteen naannoo keenya ammoo silaa haa ta'uuti naannoo misoomaati. Kanarraa nama amma numa buqqisuuf nutti fakkaata akkanatti ilaallu dhiibbama argitanii akkuma miidhama uummatuma argitanii Oromoo waan ta'aniif akkana dhiibbaa akkanaa nu bubbutanii nutti dalagan. Godina Baalee Bahaa Aanaa Ginniir naannawa Dalloo Sabrooti. Mee amma namoota meeqaadha kan hidhamanii jiranii? Dubartoota 6 amma. 6 isaaniiyyuu haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Hidhaa jiranii amma waan akka namni hin gaafatu. Daa'imaa wajjin akkasitti hidhaa jiran namni dhiiraa tokko ammoo 7. Eenyu jedhamanni? Kadiiraa Adam Awwal Bashiir. Tole maaliif haadha manaa hidhan isin osoo abbootiin manaa jiranii haadha manaa kana hidhuun maaliif moo isin barbaadanii dhabaniiti isaan hidhani? Yeroodhaaf nu argachuu hin dandeenye saniif nutti fakkaate garuu akka wayita saniif mana jirru eegasii ammoo eega dhageenye nullee jalaa cinaa galle. Kanaafuu bakka isaan qabanii hidhanii isaan amma akka guyyaa sadaffaa afuraffaa calqabanii jiran. Keessattuu amma godinni sun gara gammoojjiitti kan jiru namni beelaan baay'ee rakkachaa jira jedhu. Akkami godinni Baalee maal keessa jirti yeroo ammaa? Godinni Baalee amma haalaan rakkoo cimaa keessa jirti. Uummanni argitanii akkanatti biyya keessa deemee masgiida irra deemee kadhachaa jira oolaan buqqisee. Tole. Kadhachaa jira bakka maratti magaalaa mara keessa deemee kadhachaa jira uummanni homaa Baalee hinqaafamaa keessa jirti haalli isin keessa jirtu haala miidhaa guddaadha wanni argitanii misooma ta'e wanni waggaa 4 as wanni bahee hin jiru miidhaa guddaa keessa jirti Baalee. Ulfaadhaa galatooma mee dubartoota amma hidhamanii jiran kana maqaa isaaniitiin kan beektan jiru naa kaasuu dandeessu? Hayyee kaasuu hin danda'a. Boontuu Sinqinaa. Tole. Haadha daa'imaati. Naddii Abdul daa'ima qabdi. Misraa Haaji Kadiiroo daa'ima 2 waliin. Aaminaa Nuuhoo. Tole. Fooziyaa Haaji Jamaal. Shoonaa Adam. Akkan dhagahetti Shoonaa Adamii haadha warraa keessan. Baay'ee. Amma haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Keessattuu mee kan daa'ima 2 haga 5 kan isaan of harkaa qabu jettanii mee daa'imman kun akkamitti jiru? Namni maatiin naqee dubbisaa immoo haala kam keessa jiru? Eessatti immoo hidhamanii jiru yeroo ammaa kana? Bakki itti hidhaman Dalloo Sabroo irratti amma nama tokkoyyuu dubbisuu hin barbaadani beektaa yoo keessattuu dargaggeessi dubbisuu hin danda'u yoo nama guddaa fa'aa ta'e malee
haalli isaan keessa jiran sirriitti ulfaataadha. Akkasitti gola takkatti walitti qabanii akkasitti walumarra jiranii. Kanaafuu homaa miidhaa cimaa keessa jiran. Namni dubbisuu hin danda'u. Namni tokko akka hin dhufne jedhanii beekanii isaanillee warra achi dhaqetti akka hin dhufne ijoolleen akka nutti hin dhufne ijoollee likkii malee reebani. Deebiin isaanii wanni silaa argitanii waan silaa waraqaa fi yookaan argitanii namni gabaabaan furmaata godhuu danda'u paatrooliidha. Gara nama 20 kan dhufee amma ganda san irratti bara uummata akka malee rifachiisee uummata akka malee godhee rifachiisee muddamsiisee makiina irratti daddarbe dubartoota. Paatrooliidhaan dhufanii akkas godhan. Paatrooliidhaan dhufaniituma akkanumaan nama reeban bakka kaan dubartoota bubbutanii lafa oofanii haga makiinaa kophee malee lafa oofanii. Kan akkana ibsitan barbaadu dhimmi isaa dhimmuma lafaati moo sana duuba wanna jirutu jira. Maaliifan akkas jedha humni waraanaa guddaan kuni dhaqee dubartoota kana hidhuun waan poolisoonni ganda keessa yookiin onarra jiranuu waan kana waan gochuu danda'anidha. Maaliif humni waraanaa kun hundi dhaquu danda'e moo duuba isaa sababni biraa jira laata? Sodaachisuma faamilee akka uummanni godhanne numa sodaachisuudhaaf akka uummanni Oromoo argitanii jedhee nama laalle sodaachisuudhaaf nutti fakkaatan amma waan biraati nutti hin fakkaatu. Uumma biraa shakkaniiti wanni isaan akkana godhan malee amma waa'ee lafaa isaan nutti hin fakkaatu. Maal shakkume maaliifin akkana siniin jedha tarii yookiin mormiin uummataa wayii naannoo sana jiraateeti moo sochii waraanaa wayiitu naannoo sana jira moo maalidha sababni isaan tarii? Akkas ta'a jedhanii akkas uummata haga lafarraa harkisanii reebuu hiraarsuu dubartoota daa'imaa wajjiniin akkasitti mana hidhaatti naqanii hiraarsuun kuni maalirraayi? Sodaa uummata keenya kan Oromoo irraa qaban uummanni beektan hin jaalatu waan ta'eef sodaa kanarraa kaka'e akkanatti uummanni sodaataniiti uummata keenya akkana godhuu danda'an malee argitanii waraanni illee naannoo kanarra socho'eetii miti sodaa keessaa qaban. Hagas takkaaf saniif itti bobba'anii akkas sodaachisan. Tole isaanii waan hin qabne. Tole ulfaadha. Mee kanaan alatti sila waan beelaa faanaa kaastanii jirtu yeroon ammaa kun immoo keessattuu yeroon kun yeroo gannaati haalli hawaasa keenya naannoo san jiru maal fakkaatame? Kun haalli naannoo keenyaa amma haalli nu keessa jiru haala qophii facaasaatti jirra laala wanni marti qotame. Haalli martinuu qophiin nuti jiru ammoo qophii facaasaati. Wayitti yeroon kun silaa yeroo argitanii nama qotee akkanatti qopheeffatee jireenya isaa argitanii jireenya sadarkaa kana ga'e kanaan fooyyeffachuuf wannaa facaasaaf qophiirra jiru kana qophiirra jiru kana amma akkana wanni akkanaa nutti dhufte jechuudha. Kanatti jira amma warri naannoo keenya. Amma isin lafa kan qotattanii facaasuudhaaf qophiirra turtan kana amma gadhiistanii haati warraa keessanii hidhamaniiru isinillee baqattaniitu jirtu. Egereen gara fuulduraa keessanii akkam ta'a yoo bara kanan qotatin? Egereen keenya ulfaataadha. Haaluma argitanii buqqa'uudha naannoo marra argitanii akka argitanii baqattummaatti naannoo gadhiisuu malee furmaata biraan qabna natti hin fakkaanne yoo haalli kun kan itti fufutaati homaa miidhaa guddaatu nurra ga'a jenneeti amanna. Lafa amma isin waggaa 4 irraa qotannee nyaanne irra jettan kuni lafti isaa dur kan investimentiidhaan yookiin immoo mootummaan irratti misooma hojjetu tureedha moo akkamiidha mee dubbee isaatu naa kaastanii? Akka uummataaf ifa ta'uudhaafanii? Lala dubbeen isaa akkana. Dubbeen isaa lafti ka investeraa ture duraan bara 2010 dura. Tole. Isa muranii gandi gololchaa fi dhiirii akkana osoo irratti wannaa jedhan osoo takkaa namni warri aanaatii fi aanaan lachuu gamaa gamanaa dhuftee hin laaliin lafti akkanumaan kataa'u qonnee facaafnee fayyadamaa turre. Amma yeroo keessa kaasanii haala akkanaa kana nutti fidan malee nuti akkanumatti fayyadamaa turre lafti akkasitti duraan bara 2010 dura kan investaraati. Kanaaf kanaan dura osoo isin qottanii irratti hin dhamayin osoo humni namaa irratti haga kana humni namaa irratti bobba'ee dadhabbiin haga kana ga'u osoo hin ga'iniin duratti lafa kana hin qotina yookiin immoo lafa kun kan mootummaaf deebi'u jedhanii isinitti himaniiru. Himne kana waan jedhanii nutti himanii qabu adaduma argitanii asmaraatiin waggaa kanallee sirrii akkanumatti irraa nu gammaysanii irruma haaman. Har'as kun akkasumatti qotannee osoo waa tokko nuun hin jedhin osoo waa gara seeratti namni tokko nuun gaafatin
akkasumatti qonnee sadarkaa kana geennee sadarkaa facaasaa geenne. Namni osoo takka waa tokko nuun hin jedhin. Kanaaf amma furmaanni isaa maalinni jettu? Furmaanni isaa gaanu amma gaawwaa takka nutti mul'atu gaanu gaa argitanii gaa duunutti gaa hin dhiifnu facaafna. Kanaafuu duubatti irraan deebinu homaa waa takka gaawwaarraa argitanii gaa rabbiin godhe kana malee irraan deebinu jechuu barbaada. Tole ulfaadhaa galatooma mee dhaamsa yoo qabaattanii waan keessattuu hawwan kan keenya haadholee daa'immanii wajjiniin mana hidhaa keessattuu yeroo gannaa kana yeroo bokkaan roobu uummanni kan keenya immoo yeroo gannaa kana beekamaadha haala ulfaataa keessa yeroo keessattuu godinni sun immoo hongee yookiin hoolaadhaan akkas rakkachaa jiru keessatti daa'immanii wajjiniin hawwan mana hidhaatti rakkachaa jiran kana yaada keessa galchaatii mee akka uummata Oromootiif akkasumas immoo qaama dhimmi ilaallatuuf dhaamsa yoo qabaattan osoo naa kaastanii. Nuti qaama beektanii gaa furmaata biraa hin qabnu wanni nu irratti jiraannullee lafuma wanni nu ammallee irratti argitan itti hidhamnee lafamaa qottan jechuudhaan nuree duraanillee lafuma qotannee jiraanna furmaata biraa hin qabnu. Uumaa nu argitanii qaama dhimmi ilaalu haaloo dhaga'uutii sagalee nu dabarsaa jechuu barbaanne waa takka miidhamni keenya itti fuutaa lafa kana yoo kadhiifne taate jechuu barbaanne. Tole waan hawwan keenya hidhamanii jiranii wanni isin dhaammattan yoo jiraate. Ayyee kaawwata keenya gaa hidhamanii jiran gaa miidhama isaaniillee gaa rabbumaa fi argitanii gaa wanni amma uuma jedhuu yoo amma sirriitti na dhibadu. Kanaafuu kana uumaa isaan miidhama isaanii gaa qilleensarra nu oolchaa jechuu barbaada. Wanni goonii jiru sagalee nu dhageessisa jechuu barbaada. Ammas garuma godina Baaleetti isin deebifna. Godina Baaleetti beelli akkaan hammaatee xiyyeeffannaa maluuf waaqqatamuudhaan lubbuun lammiilee gaaga'amaa jira. Murni PP mootummaadha ofiin jedhu uummata hongee fi beelaan dhumataa jiruuf furmaata laachuu mannaa sababa adda addaan yakkee hidhuu fi darruutti akka argamu hidhaan hawwan daa'imman isaanii faana raawwatee ragaa ni ta'a. Dhimma beelaa fi beela kibba baha Oromiyaatti uummata Oromoo miidhaa jiru ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kan godina Baalee Jaal Hundee Daraaraa haasofsiifneerra. Haalli Baalee keessaa maal fakkaata jechuun gaaffii gaafanneef deebisa nuuf laataniin eegalla. Haalli gara kibba bahaa Oromiyaa jiru keessattuu godina Baalee bahaa jiru kan ulfaataadha jechuun ni dandeenya. Fakkeenyaaf godina Baalee bahaa aanaa jaha ol aanaa Ginniir, aanaa Sawweenaa, aanaa Gololchaa, aanaa Raayituu, Daawwee Qaachan, akkasuma Daawwee Sarar dabalatee akka Goorootti beelli namtolchee jechuu dandeenya. Uummatni hongeedhaan akkasuma immoo beela garaagaraatiin dararamaa akkasuma lafarraa buqqa'aa rakkooleen garaagaraa ni jira. Rakkoolee garaagaraa kana ammoo mootummaan furmaata itti kennurra rakkoo beelaa jirurratti rakkoo hongee jirurratti uummata hidhuun dararuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa deeggartoota bilisummaa Oromootiin adamsuun kuni bal'inaan itti fufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf godina Baalee aanaa Gindiir ganda naannoo Dalloo Safaroo jedhamu ganda kanatti ganda Aboosara jedhamutu jira. Ganda Aboosara kana dubartii 10 ol hidhee dubartii kana keessa Zayituuta jedhamtu daa'ima ji'a 2 harkaa qabdi. Misrata jedhamtu daa'ima ji'a 2 harkaa qabdi. Naddiin jedhamtu immoo daa'ima ji'a 5 harkaa qabdi. Kanneen daa'imman kana waliin lafa seeraan ala lafa qottan jedhanii lafa waggaa 5 ol itti tajaajilamaa turan. Lafa waggaa 5 ol itti irraa nyaataa qotataa turan. Waan haaraa godhanii amma namoota kana abbaa warraa isaaniifis adamsaa jiru. Dubartoota kanas jedhanii akkasitti dararaa jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatu gara Okkoltuurraa jechuun aanaa gurraa dhaamolee magaalaa ganda Okkoltuurraa uummanni buqqa'ee beelaaf saaxilame kan gara Dalloo Mannaa naannoo Qallee Golbaa jedhamutti walitti qabame nama 8,000 ol kan hedduun keessa lubbuun du'an kan daa'imman hedduun beelaan du'aa jiru. Mootummaan gabaasaa waggaa dhiyaatu
paarlaamaa isaarratti haa ta'u dhimmi kun dhimma mootummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati jedhee dhimmi kun dhimma lammii kiyyaati jedhee gabaasaa keessattis haa ta'u rakkoo kanas fala godhuudhaaf itti aanuudha namallee warri guddinaas haa ta'u kan aanaas haa ta'u namni birmataafii jiru namni rakkoo uummata kanaa sagalee taa'aafii jiru tokkos hin jiru jechuudha wanni nama ajaa'ibu. Irratti dabalee uummata lafa qotatee jijjiiruu barbaadu rooba kanaatti fayyadamnee facaafanna uummata jedhu deebisanii hidhuun dubartoota hidhuun daa'imman ji'a lamarraa haga shaniitti argamtu dubartoota kana waliin ukkaamsanii hidhuun gara jabummaa fi uummata kana balleessuun Oromoon akka lubbuun hin jiraanne taasisuudhaan alatti wanni biraa akka jechuu dandeenyu hin jiru. Beelli naannawaa Baaleetti lammiilee gaaga'aa jiru namtolcheedha jechaa jirtu. Maal jechuu akka ta'e odoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitanii. Beelli namtolcheedha jechuun kiyya sirriidha. Maali jechuudha? Uummata naannoo gurraa dhaamolee jiru kana humna addaa uummata bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan akkasuma mootummaan federaalaa irratti dabalamee uummanni sun marfama keessa turanii akka horii isaanii hin gurguran, akka lafa qonnaa isaanii hin qotan, akka deemanii gabaa biraan gabaanne taasisanii ji'a 6 oliif marfama keessa tursiisanii akkuma naannoo Tigraayitti amma godhaa jiraniif turan kana uummata Oromoo naannoo gurraa dhaamolees naannoo kolto jiru akkasitti marfama keessa tursiisanii beelessanii kan roobaa fi hongeen hin jechuudha. Boonni biraatti dheeratee isaan midhaan jalaan badin jechuudha. Waan qaban haala gurgurachuu hin dandeenye keessatti horii isaanii maallaqatti jijjiirachuu haala hin dandeenye keessatti marfama namtolcheetiin marfama tumsa mootummaa federaalaa fi adamsoo mootummaan Somaalee godhuun lafa babal'ifannaa mootummaan Somaalee godhu deeggaruu mootummaa federaalaa irraa kan ka'e uummanni sun beela namtolcheetiin dararamee amma achirraa buqqa'ee aanaa ollaa jaanuu gara dalloomannaa naannoo kallee gorbaa bakka jedhamu kan qubate beela namtolcheetiin ni jechuudha. Kanarraa ka'eeti beela namtolcheetiin uummanni dararamaa jira kan jedheef haalli kun ammas akkuma itti dhufetti jira jechuun uummanni naannoo Hokkoltuu irraa buqqa'ee gara Dalloomannaa fi gara Goorootti aanaa Gooroo aanaalee ollaa isaanitti dheessanii yookaan baqatanii buqqa'anii achi jiran hundi haaluma buqqa'anii gargaarsa namaa eeggachuutti jiranitti jiru. Gargaarsi namoomaa kan mootummaan isaa ta'u qaamni biraa deeggaree yookaan uummanni sun rakkoo beelaa irraa isaan bararamaa jiran hin jiru. Kan silaa duraan jiraatan irraa naannoo Oromiyaa aanaa gurraa dhaamolee kana yookaan naannoo magaalaa ganda Hokkoltuu irraa buqqa'anitti ammas humni federaalaa ji'a tokko dura meeshaa waraanaa hooraalii 5 ta'u geessee humna Somaaleetiif buusee deebi'uu uummanni naannichaa isiniif sanatti fakkaata. Ammas deeggarsa saniin malee humni sun achirraa deebi'ee naannoo ofiitti akka bulchu mootummaan federaalaa silaa ajaja kennu ajaja san didan immoo tarkaanfii fudhatuu mala. San gochuu dhabuun deeggarsa mootummaa federaalaatiin uummanni sun buqqifamee uummanni kun warri loltoonni mootummaa Somaalee akka achi qubatanii fi abbootiin qabeenyaa yookaan diasporaan warra Somaalee lafa san akka qotatan taasifamaa jira jechuudha. Sababiin ijoon beela uummata miidhaa jiru kanaa maali jettu jennee jaal hundee gaafanneerra. Isaanis akkas jechuun deebisan. Bareeda wanni beelli kun akkuma siin jedhee beela uumamaan yookaan rakkoo rooba dhabiinsaatiin hongeetiin ta'e qofaa miti. Rakkoo mootummaan uummata irratti uumee ittiin uummata jilbeenfachiisuu barbaadu, ittiin uummata bitachuu barbaadu, ittiin uummata bulchuu fi Oromoo akka sabaatti ittiin cabsuu barbaadudha malee rakkoo hongeetiin ta'ee miti. Akkuma reebsiif ibse uummata marfama keessa galchanii uummata saba biraatiin walitti buusanii uummanni uummata buqqa'e immoo ajandama isaaniitti godhachuu dhabanii uummanni buqqa'e dhimma isaanii ta'uu dhabee uummanni beela'uu fi akkasitti dhimma isaanii ta'uu dhabee gara nyaatuun sabummaa gara nyaatuun biyyooma waan san keessa jiraachuu dhabu deemummaa uummata kanarraa qaban waan ta'eef uummanni kun immoo lafa isaarraa buqqa'ee garritti baqatu hin jiru lafa isaarraa buqqa'ee garritti jiraachuu danda'u hin jiru. Uf ijaareetuma jabaatee qabsoo isaa jabeessuudhaan alatti falli uummanni kun ammatti beela kanarraa hafu hin jiru. Inni biraa immoo mootummaan waan uummata kana diraamaa akkanaa tolchee diraamaa namtolcheetiin yookaan immoo beela namtolcheetiin mootummaan akkasitti qopheessee waan akkanaa kana saaboteejii garaagaraa qopheessee uummata kana dararuu dhiisee gara karaa dhugaa tokkotti deebi'ee uummata kanarraa waan boru seenaan isaan gaafata. Boru seerri isaan gaafata haa dhimma guyyaa ta'u malee haa dhimmoota yeroo wayii ta'u malee
akkanatti mootummaan umrii isaa uummata gabroomsee beekalessee bulchee hin jiru. Kanaaf mootummaan kunis waan kana keessaa deebi'ee of ilaalee sabni kun saba kiyya, uummanni kun uummata keessaa dhaladhe jedhee warri mootummaa kana keessatti hirmaataa jiran kan dhalootaan Oromoo ta'an dhalattooti Oromoo hundi of ilaalanii gara namummaatti akka deebi'an kun hojii bineensummaati kanarraa deebi'anii gara hojii namummaatti akka yaadan isaaniif dhaama. Kanaaf uummanni ijaaramee qabsoo isaatti jabaachuudhaan alatti falli biraa tokkollee kan hin jirre ta'uu dhaamaaf jechuudha. Hongee fi beela kibbaa fi kibba baha Oromiyaa miidhaa jirutti dabalee Oromoota hedduu keessaa miseensota maatii tokkoo maanguddootaa fi ijoolleen kan keessatti argaman lammiileen Oromoo hedduun badii tokkoon maleetti hidhamaa akka jiran ragaan arganne ni addeessa. Kanatti dabalee duulli hidhattoota Somaaleetis jiraattota miidhuu irratti argama. Haalli hidhaa fi dararaa kibba baha Oromiyaa keessaa amma maal fakkaata jennee gaafanneerra. Kibba baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa akkasuma akkuma Oromiyaa keessa akkuma amma turte namoonni seeraan ala hidhamuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun hidhamuun maqaalee garaagaraatti moggaasanii akkuma amma kun lafa qonnaa mootummaa yookaan lafa seeraan ala qottan jedhanii namoota maqaa garaagaraatiin hidhan adammoon sabboontoota irratti gaggeeffamaa jiru. Bifa garaagaraatiin itti fufee jira. Hidhaanis akkasuma magaalaa Gilliirti naannoo Sawweenarraa gara Baalee Roobeerraa Goobbatti Dalloo Mannaatti bakka garaagaraatti namootni hidhamanii akkasitti ukkaanfamanii jiran kan immoo aanaalee amma siitutti Gooroo dabalatee achirraa funaanamanii magaalaa Roobeetti hidhamanii jiran kan immoo hidhaan isaanii kun yookaan balleessaan isaanii ibsamee fi seeraan mana murtii dhiyaatanii beellamni qabamee fi hordofaa jiran osoo hin taane akka meeshaa wayii fuudhanii bifa adaraatiin hogganoota adda bilisummaa Oromoo jaallan miseensota Shanee Gumii fi miseensota Gumii Sabaa kan godhaa jiran akkasuma qondaaltota dhaabaa akkasuma warra sagalee bilisummaa Oromoo fi miidiyaa ONN irra hojjetaa jiran hunda ukkaamsanii godhaa jiran. Wanni addaan jiru kun bifa kanaan bal'atee Oromiyaa guutuu keessatti itti fufaa jira. Asiinis naannoo kanatti kanuma itti fufaa jiru. Wanni haaraan amma uumame yoo jiraate dubartoota daa'imman ji'a lamarraa kaasee olumaafuu gadi hin bahiin fuudhanii hidhuu isaaniitu haaraa yoo ta'e malee wanni addaan jiru akka beeltootti akka raayituu fi daawwee qaachaniif hidhaan kun bifa bal'inaatiin jabaatee waajjira poolisii magaalaa Gindiritti mana sirreessaa magaalaa Gindiritti waajjira poolisoota godinoota aanaalee irra jiran qajeelcha poolisii godina Baalee lixaa jiru. Hunda keessatti Oromoonni maqaa kanaan dararamaa jiran baay'eedha jechuudha. Miseensa Gumii Sabaa ABO fi itti gaafatamaa dhaabaa kan godina Baalee Jaal Hundee Dararaa maa irratti dhaamsa yoo qabaattan jenneeni. Bareedaadha. Uummanni Oromoo bakka hunda jiru uummata Oromoo kibba bahaatiif yookaan uummata Oromoo bakka garaagaraatti mana hidhaa garaagaraatti akkasumas immoo bakkoota godinoota adda addaa keessatti dararamaa jiraniif uummanni Oromoo kan keessaaf alaa hundi sagalee walii tahee jaldeessi Oromoon cal'isutu gatii guddaa nu baasisiisaa jira. Jaldeessi Oromoon cal'isu ammas wareegama hedduu nu kofalchiisaa jira. Kana keessaa baanee Oromoon keessaaf alaan afaan tokkoon sagalee tokkoon qabsaa'ota keenyaaf uummata keenyaaf kan manni itti gubataa jiru kan manni hidhaatii baafamee ajjeefamaa jiru akka naannoo Shaashamanneetti ta'ee ture jaarsa waggaa 85 ajjeesaa jiran qeerroo baasanii ajjeesanii dhawwaa nama dhoorgaa jiran kunin waan Oromiyaa guutuu keessatti tahaa jiru waan ta'eef Oromoon hundi waan achitti ta'e waan asitti hin ta'in jennee cal'isuu osoo hin taane sagalee tokkoon uummanni keenya bakka jiru hunda yeroon itti sagalee keenya dhageessifnee waan mootummaan shoorar keessan maqaa garaagaraa Oromootti morfuu dhaabsisuu kan qabsoodhaan waan ta'eef qabsoo kanatti jabaachuun keessaadha. Qabsootti jabaannuun dhaabsisuu kan Oromoo samaraan.